sadarkaa walakkaatti Phaawulosiif Sillaas sadarkaa walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatanii Waaqayyoon kadhatanii faarfatan warri hidhaman immoo isaan dhaggeeffatu turan warri hidhaman immoo isaan dhaggeeffatu turan dingatas amma hundeen manicha hidhaa raafamutti dingatas amma hundeen manicha hidhaa raafamutti socho'i lafaa guddaan ta'e socho'i lafaa guddaan hin ta'e achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundintuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus inii kamani hidhaan warra hidhamanii hundinuus inii kamani namichi mana hidhaa eegu suni wareeree irribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yommuu arge warri hidhaman waan sokkan se'e kanaafis billaa isaa luqqifatee of ajjeesuu barbaade Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan waa of hin godhin nuyi hundumti keenya as jirra inni mana hidhaa eegu sun ibsaa waammate ol fiigee rommaa miila Phaawulosiif Sillaasitti kufe gadis isaan baase ani akkan fayyuuf maal gochuutu anaaf ta'a gooftolii koo jedhee isaan gaafate isaan immoo gooftaa Yesuusitti amanii ati hin fayyitaa maatiin kees hin fayyu jedhanii deebisaniif ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 kanarratti lakkoofsa 25 kaastanii yoo dubbistan waa'ee namoota hidhamanii tokko ilaalla. Warra hidhamaniif warra hiikaman gurra keessan asnaa ergisaati. Phaawulosiif Sillaas namoonni jedhaman kun namoota wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf muudaman. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf namoota ergaman yookiin namoota kaadhimaman. Waaqayyo addunyaa lafaa kanarratti namadha kan inni dibee kaafatu. Waaqayyo ofii isaa gad dhufee osoo hin ta'in nama kaafatee nama keessaan dhimma nama tokko fura. nama keessan wangeela isaa lallabata. Ameen. Kanaaf Phaawulosiif Sillaas nami jarri jedhaman kun yeroo mana isaanii kana keessaa ba'anitti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf biyyi isaanii naqin hin jiru. Gaaf tokko garuu mudannoo guddaatu isaan mudate. Namni gaafa lallabu jireenyuma bashii jiraata duwwaa osoo hin ta'in miidhamatutti baay'ata. Rakkinatutti baay'ata. Lolatutti baay'ata. Tasanaanneenuma lallabee gala duwwaa osoo hin ta'in rakkatee miidhamee kabalame garafamee jiraataa turan ergamoonni yookiin warri Yesuusin lallabaa turan. Bara kanas akkuma kan ata'uyyuu malee warri waamaman eenyuyyuu Yesuusitti gargar baasuu hin danda'u. Al tokko nuu tola, al tokko nuu hin tolu. Amala biyya lafaati. Sii toles, sii toluu baates kan sii tole harkaan si qabeera. Ameen. Ameen. Mekka jedhaa rakkinni baay'atus jedhaa. Nan waaqeffadhaa jedhaa. Nan lallabaa jedhaa. Jarreettan kun gaaf tokko mandara tokko keessatti Yesuus gooftaadha tu jedhe lallaba deemanii dubartittiin namicha tokko mootii biyya sanaaf warra waa himtu kana birrittiin sassaabdu kana taateetu biyyicha keessatti beekamtee turte. Mootiin biyyichaa wanta seen sassaabdee fidu parsantii 100 keessaa 75 mootiidhaaf gala. Parsantii 25 iseedhaaf gala. Kanaaf isee dhabuun barbaadu. Gaaf tokko garuu tuun jaallatin isee dhabe. Ameen. Ergaan qaba sababa kee namni kassaru jira safara keessa. Itti midhama si bira jirutti. Namichi sababa kee birrii nyaataa ture sun jedhaani. Namichi birrii nyaataa ture sun maqaa kee irratti dhaani. Barana hin kassara jedhaani. Eewni galee kassarsu abidda Phaawulos ifaarra ture arras nurra jira asirratti fe'eera. Ameen jedhi siya sadii calliban jedhe. Dabali ameen jedhi calliban. Dabali ameen jedhi jalli. Lekki gaafasii mana kee galtu waa kassarsu jalqabde. Ilaalteen ma kassarsita ameen jedhi ati. Ija keerraa bidda kaa'eera. Nama geeddarame ta'ii baay'ee kana keessa. Haleluuyaa. Phaawulosiif Sillaas nama jijjiirameedha. Abiddaan nama jijjiiraman. Dibataan nama jijjiira. Nama si bira jiru mee dibataaf abiddaan hin jijjiiramuu baannaan jedhaani. Wanti si jijjiiru hin jiru jedhaani. Waaqayyo akkati geeddaramtu barbaadaa jedhaani. Kanaaf ganama kana dibanni si na argatu. Phaawulosiif Sillaas warra geeddaramaniidha. Abaa kan hin dandeenye abiddi isaan irra jiru hidhaa nyaatee kan kutu. Ameen. Balbala banee kan irraa adeemsisu safara keessatti halaqaa kan godhu. Ila akkas humni sirra jiru gadadoo sin godhu halaqaa si godha. Dafii ameen jedhayyeeti. Mee warri kaasena Waaqayyo abdattan ameen jedhayyeeti. Eeyya. Haleluuyaa. Mee asii ba'i bitii jiraadhu bayyeessu. Yesuus gooftaadha, karaadha, dhugaadha, jireenyaadha. Nitu wangeela labsa bara keessa deemanii naani. Dubartiin waa himtee birrii guurtee mootii gashitee waa parsantii muraasa jiraattu kuni gaafuma isaan Yesuus isaanii
Maqaadhuma Yesuusdhaanii lallabu malee mandara keessa deemu malee seexana nana ba'ii ufii iyyin jen. Gaafa argitu garuu naasuu guddaatutti dhufe. Jaruma kan argitee naate. Innaate. Eenyuun ni naasisu? Ati nagarre malee kun nama baay'ee naasisaa ooltaa soora keessaa. Dingatootti dhattu abiddi sirraa bal'itti jedha. Innumti sira olii gadi taa'ee tamajaaja'u nama tamajaajessu irraa ta'a bakka. Maalinnaan nama ayyaamii irraa fuudheetu qaricharra darbe waan ta'eef. Galii seexanarraa ayyaamii fuudhi. Surraa fuudhi. Sirraa seexani surraan fuudhi. Gaafa jara kanaa wajjin wal argitu akka jette ilaa namoota waaqayyootu kunoo sirra darbaa jira. Uwwette calmattee lafaa kaatee duukaa iyyuu jalqabnaani. Deemanii jalaa baqatanii dadhabaniitu kufi seexana dha Phaawulos itti galagalee aare. Waaqayyoon si haifatu ennaan uwwettee kufte. Keessaa iyyisiisee baase. Ennaan akkas jedhan waaqa keenya nu jalaa kuffise jedhanii mana dhaagashan. Waaqa lafa nama dhaloota irratti waaqa ta'e waaqayyo sumaan kuffisa. Ameen ameen. Namni dibamee galee waaqa sobaa kuffisu jira. Waaqa sobaa namni kuffisu jira mee? Mee ana jedhe. Mee firii taa'ameel tokko uffin godha uffata jireenya keessa. Gammadaa meel tokko waan namni gaafa farsoo duyyuun gammaddi. Gammadi mee? Waldaadhaa kun. Waldaa keessa cinqatiin hin jiru. Isa cinqatii rakkoo sitti ta'e Yesuus keessaas buqqisaa Yesuus. Kolfaa ameen jedhi maali? Walitti guguduu fitanii fayyoo hin jedhi namaa tokko hiikan fiddanii. Gammadaa ameen jedha. Mata dureen koo waaqeffannaa hidhaa hiikuudha. Irran deebi'a. Waaqeffannaa hidhaa hiiku. Mana kee keessa jiraachuu qaba. Arraba kee irra jiraachuu qaba. Meekka jedhaa walii galaa waaqeffannaa hidhaa koo hiikuu waaqeffadha irraa kaaseedha. Dubbadhaaf irratti irraa kaase waaqeffannaa hidhaa koo hiiku. Mana koottis, waldaa koottis, iddoon taa'uttis, iddoon ciisuttis, iddoon hojjedhutti na waaqeffadha jedhi meeqa. Ameen. Eenyuun waaqeffannaa hidhaa hiiku baatee galu manatti በኢየሱስ የመረበከ ይከራ አሜን አሜን አንተ ከተቆጡም እንጃለቴን ፋርፋና kan baacaa ta'u kan dabalee ta'u kan addisuu ta'u si faarfachiinaan keessa baas lafati faarfattutti diinni kee ajeeqam inni si maraachuu dhufe inni si ajjeesuu dhufe inni balbala cufeen sitti taphadha jedhe waaqeffannaa keetiin arraa kaasee iddoo dhaabada kana Phaawulosiif Sillaasii mana dhaagashan hojii ergamoota boqonnaa 16 seensa gaaban seenu Phaawulosiif Sillaasii ni dhaman Oman kon hinanne na cabarbarre olii gadin kon garuu ni dhaban sababa isaanii dhabaniin Iyyesuus duwwaa lallaban hojii seexanaa diigame asheeritti waaqa tolfamtuutu ekera'imtuutu kufte haleluuyaa mana dhaagashan kana booda Yesuusin hin lallabdan jedhanii itti faraduudhaaf dukkanatti ol galchanii jirma gidduu funcaa lamaaniin hidhanii balbalatti qollofanii eegduu ka'anii asii akka hin baane boriitu garatti goonaa jedhan du'e karoorse boritti du'a kan sii qabe arra ati dhaakuttee baataa hin hafa du'i sun ameen miila keechuma ta'e qassee diriirsii hidhaan koo hiikameera jedhe ameen haleluuyaa isaanoo dhimma du'aan qaban muudamaniiru samiirra waan ta'eef dibamaniiru waan ta'eef humna dhaayikuu waan ofirraa qabaniif qulfii waan ofirraa qabaniif dibata waan ofirraa qabaniif isaanoo calluma jedhanii mana hidhaatti galanii wayyoolan salphadhee nan badee nan du'e abbaa mana haadha mana yaa biyya yaa firaan jan calluma dhadhiitu dukkana keessa dhaabataniitu waaqeffannaa jalqaban waaqeffannaan lafa rakkinaatti waaqeffannaan lafa dhukkubaatti waaqeffannaan lafa dukkanaatti sirraa hiikaa hidhaa kee ameen ameen waaqeffannaa jalqaban calluma dhadhii isaan ikkoo Yesuus nu baasaa nu dhiisaa jedhanii miti isuma baran itti fufan ameen ameen haleluuyaa yaa seexanaa dhaggeeffadhu yaa rakkinaa dhaggeeffadhu nu isa barran dhiifnu dhiisi kan nuun jettu tajaajila dhiisi kan nuun jettu waaqeffannaa dhiisi kan nuun jettu waldaan naqinii dhiisi kan nuun jettu attee waaqessini kan dhimma keeti nuyi waaqeffanna safoon keerra taa'ee dhiisisiin jedhuttanii maara gurra isaatti hin dhageenye ameen ameen hidheera sibiraa biyyeessuusin anin dhiisodhaame dubbadhaa anin dhiisodhaame waaqeffannaa hidhaa hiiku akkamitti waaqeffachuu qabna dhugaadhaan waaqeffachuu qabna dhugaadhaan wangeela Yohaannis 4:23 gaddama furii dhugaadhaan waaqeffannaa hidhaa hiiku nama si bira jiruun gaafa waaqeffattu jedhaani dhugaadhaan waaqeffadhu jedhaani mee warri waan guddaaf eegamtan dargaggootaa dhaggeeffadhaa Yesuusiin ala guddin hin jiru ameen
Amma tu yeroo sanasi sagalee si lallabamu ameen jedhe waa hikkata ture. Waldaa yommoo nagan na dhaggeeffadhaa asirratti deebi'ee al tokko maaliif akka gooteeti iddoo waaqeffannaatti waan ta'u isinitti hima. Waldaa keessatti waan ta'u isinitti hima. Callibattanii dhuftanii biyyi waldaadhaa qaabdattanii harka marattanii teessanii mana keessatti hin galinaa. Harka duwwaa. Waa fudhadhuu gali. Si fayyadaa dhala kee fayyadaa biyya kee fayyadaa. Si fayyadaa dhugaadhaan gaafa ol galtu mana waaqayyootti dhugaadhaan waaqeffachuutti ka'e. Dhugaadhaan as dhiisi achi dhiisi ollaa dhiisi. Iyyannaan iyyi. Waaqessannaan waaqessi. Lissaanii haasa'ennaan lissaanii haasa'e. Faarfadhonnaan faarfadhu. Addunyaa kanarratti waaqayyo waa siin hojjechuu barbaadeera taanaan macheem gadi hin dhiifamtu ati. Ameen. Nama sin bira jirti madda akka jira ani jedhame ganaan furmaata taa'edhaatti mana. Hallelujah. Kanaan gaamiti. Dibanni kanaan gaamiti. Tajaajilli kanaan gaamiti. Ganaa sababa kee biyyi geeddaramuu qaba. Mee warri mul'ata akkasii qabdan. Ammati waldaatti kan walitti qabamteef calmattee wachee ameen jettee galta osoo hin ta'in waaqeffattee samii banattee jijjiiramtee galuudha. Namni jijjiirame biyya jijjiira. Namni jijjiirame ollaa jijjiira. Namni jijjiirame biyyoota addunyaa kana jijjiira. Yesuusin sammuu dhaloota jijjiiru si keessatti uumeera. Eenyuun qaxaroo qabatu waaqayyo wajjin dinqiina ta'u mana keetti. Ergaan qabaa sii gaatee taammirii sii ta'a. Kadhattee eegdee kan dhabde waggaa 3 waggaa 2 waggaa 10 tsoomtee kadhattee jilgeeffattee Yesuus hin jiru kan jette jira siin jedha arabbaan koo. Jira Yesuus. Amen. Adda. Amen. Adda gloria buu. Namni tokko dibamee baamee jari. Itti buufiyaatti jijjiiramni jiru. Eewna amanu am. Ancal malee lafa jiru eewna amanu. Awwaalin arguudhaa saara eewni du'a. Yesuus jijjiirame bayas keessa. Waaqeffannaa dhugaa gaafa waaqeffattu waaqatu gasitti dhiyaata. Baqqalaa miti gasitti dhiyaatu disaasaa miti tolosaa miti gara kee kan dhufu gasitti dhiyaatu garbeelii miti Mikaa'elii miti ofuma isaa teessoo zufaanii irraa gadi bu'eetu ofuma isaa gadi sitti dhiyaata eenyu waaqayyootu sitti dhiyaata. Gaafati dhugaadhaan jalqabdu sobaaf keessaa gattee hammina gattee dhugaa jallisuu dhiiftee gaafatte galabooraseeya. Hana da wila brasa ye gabati dhugaadhaan jalqabdu kasitti dhiyaatu isa samii uume isa lafa uume. Ameen jedhi jalmadhi. Gabati dhugaadhaan waaqeffattu garbeeli miti kan sii jajjabeessu dhufe Mikaa'elii miti kuraabeelii miti kan gara kee dhufe eenyudha waaqayyotu ofii isaa gara kee dhufa. Akka jedha macaafni warra dhugaadhaan waaqeffatan inni itti dhiyoodha jedha. Amen. Hallelujah. Ati callibattee nama laaltee waciniiti ofii kee murteessi dhugaatti gali. Abbaan barbaade cabe abbaan barbaade du'e abbaan barbaade sobe abbaan barbaade maraate. Ati kan kee dhugaadhaan itti fufi. Amen. Kiristaana eeggeeffadhu dhugaan si keessaa jiraatu. Fakkeessaan si keessa hin jiraatin. Namoota tokko fakkeessu waldaa hin fakkeessu. Namatti mul'achuuf kan waldaa dhaqan jiru. Namuma arguudhaaf waaqa dhiisanii. Hello waasinitti moo? Ani garuu baay'ee waan dhugaa dubbadhu baay'een keessan nan jaallattanii baay'een keessan immoo na jaallattu. Maaliif ennaan biyya lafaatti nama hundumtuu waliin jaallatu kan hunda miti kan nu jaallatu 50-50 bakka haalli dhaggeeffadhaa waan isinitti maati waaqayyoon kan itti arguu dandeessu yoo dhugaatti galte duwwaan. Amma mutaaltee waan barii kana cabsitee dhugaan si keessa hin jiru yoo ta'e waan barii cabe si tukkufe malee waaqayyo hojii waliin agarra. Eenyuun waaqayyo hojii wal arguu barbaadu? Eewudha. Namoonni waaqayyo hojii wal arganii akka qaldiitti iddoon gadhiisan. Akka tasaa bootaan gadhiisan, akka qaldiitti waldaan dhiisan, akka qaldiitti wangeelan dhiisan, akka qaldiitti karaa irratti hin badan, akka qaldiitti lafa suusiin naqan, akka qaldiitti lafa hin taane naqan namoonni waaqa wajjin wal argan. Hin dhaga'ama. Nama si bira jiru akka xiqqootti bu'aate alra waaqa wajjin wal arguu qabda. Waaqayyo moo kan hin argamudhaani? Dhugaadhaan gaafate waaqessitoodhaani. Hin fakkeessinidhaatti maani? Karaa keerraa bu'eedhaani. Ofitti darbadhuudhaani. Keessa galiyedhaani dhugaan siifa galuudhaani. Waaqayyo warra dhugaatti dhiyaata. Waaqayyo warra dhugaa qaba itti dhiyaata. Mee irraa kaasee ilaalcha kee geeddara. Ilaalcha waaqeffannaa kee geeddara. Yesuusin dhugaadhaan waaqeffadhu. Phaawulos Sillaas waa biraa dubbanne dhugaa garaa isaanii irraa ka'e Yesuusin waaqeffachuu jalqaba manadhaa ta'ani hin waaqeffatan hin iyyan. Garasiif garadhaa namni hundumtuu hidhamee jira. Balballi cufamee jira. Dukkana keessatti eenyuun waaqa waaqessu? Nuyi koo gaafa birriidhaan waldaayyuu numnu. Jarri garuu hidhamanii Yesuus gooftaadha jedhan. Ati koo yoo kassartu na kassarse bakka waggaa 5 duukaa jiraadhe Kiristoos kun jetteetu lagatti galtaati. Jarri garuu manadhaa keessaa daggaartu.
joldifaanaza. Haloo. Namoonni dhugaan sadarkaa bade deebi'aa gara dhugaatti. Amma rakkadhu ammam gadi bu'ime Yesuus inuma waaqeffatama. Ilaa waan sala jala muree sinitti hima. Waan jala muree sinitti hima. Addunyaan kun ammam ol ka'e ammam gadi bu'e miilluma Yesuus jala jira. Yesuus wajjin namni walii gale addunyaan kufe ol ba'e dhimma isaa miti. Ameen. Waaqayyo ganama kana dhugaadhaan mana kee galuu qaba dhugaadhaan. Fakkeessa haga dhugaadhaan waaqeffadhaa. Irraa bu'atama waaqeffadhaa gaajira tokko turre ndii waaqeffatu. Taa'ee gadda baqa maallaan jetti isheen immoo maallaan jetti inni immoo maallaan jedha tuunni harka maratee akkatti dhaabatu waaqeffannaan dhuma innuma waaqeffannaan ituunni waaqeffateen namichi kun sila ganama waldaan naqee deemana maatii isaatti mee ba'e asii immoo waldaa keessa hin jiru waldaa keessa jira malee waaqeffataan jiru waldaa dhuftee bu'aan hojjetattu yoo ta'e kisaaraa keessa jirta seetanni kun angoolii keenya taphachuun qabu warra dhugaa qabanitti waaqayyotu itti dhiyaate haasaa seetanitti hin dhiyaatu ameen dhugaan nu keessaa hollachuu qaba. Yeroo hundumaa kan keenya garaa fayyuu dhumna yoo ta'e faayidaa hin qabnu. Dhukkuba garaa garaatti fayyinee galla yoo ta'e nu faayidaa hin qabnu. Mataa bowwoodhe gaafa dhukkuba wal dhibne gaafa moona dhukkubne mana ciisaa oolla yoo ta'e bashannanaa oolla yoo ta'e faayidaa hin qabnu. Waaqa waaqessuun dirqama keenya. Mekka jedha namas bira yoo sii toles yoo sii toluu baates waaqa waaqeffadhu jedhaatti ba'a. Ameen ameen. Hallelujah. Paulus sillaas callumadhani waaqessu gaafa jalqabani hollaadhaa warri dhabanii jiran maal nurraa wacci jarri kun maaliif akka godhatti maaliif iyyiteedhan akka jarri isaanii furmaata ta'an iyyuu beekanii amma warri gooftaa hin qabne sababa keenya rafanii bulaa jiru warrumti gooftaa hin qabne sababa keenya rafanii bulaa jiru nuyi miti warra gooftaa hin qabne warruma biyya bushaniif nutu nagaa uumaa jira warruma biyya hoogganan gadda hoogganan aanaa bulchiinsa federaal amma gubbaatti bee warra biyya bulcheef hunumatu nagaa uumaa maalennaan namoota irratti nagaa lallabaa oolla. Isaaniin barre malee kana numatu nagaa uumaa oola. Amma dargaggeessi kun mee bakkee keessaa mee caatii dhiise lafa raqee dhiise lafa dullaa dhiise lafa nama ajjeesuu dhiise kan inni asitti nam'ee mee sagalee nagaa dhaga'ee dhufe. Sagalee nagaa dhaga'ee dhufe. Namoonni kun gaasii ba'anii qoricha ta'u. Raasi harka kee raasi. Hey! Ani qoricha jedhe biyyaaf moototaaf. Alootaaf, Afrikaaf, Awuroopaaf, anaatu qoricha. Jadi anaatu qoricha. Nama amma qoricha jedhe miilli isaa sochiyaa jalqaba. Harki isaa sochiyaa jalqaba. Dibanni isaa sochiyaa jalqaba. Haleluuyaa. Ameen ameen. Dhugaadhaan waaqeffachuu qabnu daakira isaa keessatti jechuudha. Waaqeffannaa hidhaa hiiku. Hidhaa kee hiikuu qaba waaqeffattee malee galtee boo'uu hin qabdu. Gammaduu qabda galtee. Gammachuus keessatti uumuu qaba waaqeffannaan kee. Faarfachiise galtee boo'uu hin qabdu. Kiristoos keessaa warra dhugaadhaan waaqeffatan itti fufaa. Warra dhugaan sadarkaa badee immoo dhugaatti deebi'a. Phaawulos hin waaqeffate, hin faarfate. Wanti ulfaataan ta'uu sabara keetti. Mee akka jedhaa wanti ulfaataan waaqa biraa naa ta'a jedhame. Jedhi mee galeen dhiibbaa uuma jedhi. Jedhi dhiibbaan uuma jedhi. Ameen ameen. Calmeetu waaqeffatanii sochii tokkotu ta'e. Lafumatu jedhe. Gaafa takka turanii ifa guddaatu dukkana irratti gadi ba'ee jira. Gaafa takka turanii harka isaanii irraa funcaan harca'eera. Gaafa takka turanii miillis gadhiifameera. Hin deedan itti ufan gaafa takka turanii balballi immoo banameera. Haloo arga galfuun kana booda ba'iyyesuus himna ajaja itti waaqeffattu hidhamu hiikamuu kee of argi. Itti waaqeffattu nagaa ta'uu kee of argi. Itti waaqeffattu nagaa ta'uu kee of argi. Hiikamuu kee of argi. Tumanni kee hiikamuutu dhalli kee hiikamtu argi. Ameen ameen. Kana duwwaa miti itti waaqeffattu balbala banamaa argi. Ameen ameen. Ittuma waaqeffatanii harka hiikame argan. Ittuma waaqeffatanii ifa argan. Ittuma waaqeffatanii miila hiikame argan. Akka deemuuf akka socho'u. Ittuma waaqeffatanii takka turanii balbala banamaa argan. Ergaan qaba asirratti namoonni amma hidhameera badeera du'eera jettan kana booda itti waaqeffatanii balbala banamaa hidhaa hiikamu. Ofirratti nagartu ameen jedha. Sosocho'a nan hiikamaa narraa banama jedha. Kana booda jedha hiikameen of arga jedha. Hidhaan narra hin jiru jedha. Dibata kee hiikeera. Ameen jedhi tajaajila kee hiikeera. Mana kee hiikeera. Namaan kan hidhame biyyaan zariin seexanaan abaarsaan budaan digimtiin kan hidhame hidhaa sirraa hiikeera. Hiikeera. Hiikeera.
hiikamaa deema, hiikamaa baa, hiikamaa baa, hiikamaa baa. Kaleerraa hiikamaa, kansariirraa hiikamaa, dhiibbaa dhiigaarraa hiikamaa, seexanarraa hiikamaa, hojii matatiirraa hiikamaa, 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 hiikamaa. Humna dhiiga Yesuusiin miidiyaa keenya kan hordoftan hiikamaa, lafa hidhamtanii hiikamaa, dhukkubarraa hiikamaa, naafummaarraa hiikamaa, hiikamaa. Humna dhiiga Yesuusiin. Sagaleen kun hin hojjeta, hin hojjeta. Warri nu wajjin kadhattan mana keessan teessanii sa'aatii tokko yoo taatu nu wajjin kan dabarsitan mo'atiif irratti tibii abidda hafuuraa kan hordoftan lafa hidhamtanii seexanaan, namaan, biyyaan, rakkinaan xaxamtanii sichi naman ta'ettanii teessanii boossan ergaa fideera. Ba'Yesuusim hiikamaa, hiikamaa, hiikamaa. Hiikamuu duwwaa miti balbala banamaa argaa. Baneera sirraa, baneera sirraa, baneera sirraa. Banera, banera, banera. Shay. Arabaya ye. Adali dabata rabosia. Jasa di kamera anis jeda dubada. Dubada i kamera jeda. Sasi kamer kasi basera. Balbala cufa besirra banera. Banera, 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 banera. Umna baka Yesus banera. Baba te. Narraba namera jeda dubada. Jeda. Lafa hidhamtanii kaadema. Lallabuuf kaatanii hidhamtanii kan jirtan kaalallaba. Jawweerra si dhaabeera. Bafarra si dhaabeera. Digimtiirra si dhaabeera. Ayayayayayaya. Narraba namera dhinabe tokko. Balu. Panamera dabalati. Gladamivas. Havato jalibrash. I will live. Homana we deliver. Imana galorabas. Eno wetel barabon. Lava sagaleen kun ga'e ulfinni haa ga'u. Dibanni haa ga'u. Fayyuun haa ga'u. Nagaan haa ga'u. Humna maqaa Yesuuse. Namoota hedduutu dharraa hiikam. Waaqeffannaa nama baay'eetii hiikam. Kana booda tuun jaallatti waaqeffachuu jalqabda. Rakkinni jira garuu faarfatta. Hidhamuun jira hin faarfatta. Daddarbatamuun jira hin faarfatta. Sirraa bane awaaj. Raasi mataa kenna irraa banameera dhibe. Eenyurraa baname? Lammaffaa deebitee cufaan argin. Lammaffaa hin argine. Warra abdii kutattanii itti fuftu kaatanii. Yeroo itti warri dhugaadhaan sagadan gara dhugaatti ol siqaa malee waaqa zimmettanii gara soba keessa ittiin kutatanii. Waaqa dhugaa fiddanii iddoo irra keessanii kanan dhaabina. Gara iddoo waaqa dhugaatti siqaa. Yaadaan, hafuuraan, dhugaadhaan. Nama si bira jiruuni gaafa waaqeffattuudhaani. Dhugaaf hafuuraan. Waaqeffadhuudhaani. Ameen. Yeroon ol galee dhabiineen gaafan kitaaba silarraan deebi'ee gaafan kitaaba isaa dubbisu. Kaatiriin koon mi'a barbaachan biyya kiiloomeetira 100 meeqa barbaacha dhaqeedha. Garuu gaafa naquu dubbiin cimaadha. Qorri biyyi isaa immoo ulfaataa. Yeroo naquu namni sa'aatii 10 kaasee hiriiree jira. Eewun argachuuf ennaan kaatiriiniin argachuudhaaf namni hundumtuu baarri banamu eeggata wal cunqursaa. Namni immoo irra jetee wal ajjeesuu ga'utti. Ituma jedhuun mandarichuma iddoo naannoo ishee waaqeffattu gaafam ga'e gara hafuuraaf dhugaadhaan inni kaatiriiniin jijjiirte na jijjiiruu qabdaadhee yaadeen. Ituman ichattiin galididhaam. Ilaa dhaggeeffadhaa. Inni ishee jijjiirte na jijjiiruu qabdaa jennaan waan isaa wallaale qorras qorra miteen ol fuudhee na urgufuu jalqabe. Anoo qorra biyyichaan na ajjeesuu fedhee yeroo jedhu kootii immoo sirriitti uffadhee garuu qorra miteen dubbiin lafee keessa jedhe. Lafee keessaa na kirkira na socho'e na caccabse nama hedduu bira na dabarsee ol na dhiiba gara ulaarsaatti. Diyaaf taayyoo. Hallelujah. Ba'Yesuusim dibanni rakkina bira si dabarsee dhukkuba bira si dabarsee iyyuba bira si dabarsee jecha bira si dabarsee dhiibee ol si gashu siif haa dhufu. Si tuffachiise harka qabi nama si bira jiru. Dibanni ati mo'ataadha siin jedhu. Dibanni humna sii dabalu. Asiin dabarta dibanni siin jedhu. Tulluu dura kee kan si tuffachiisu. Ba'Yesuusim siif haa dabalamu. Humna dhiiga Yesuusin siif haa dabalamu. Ameen. Naa dabalameera jedhaa.
Kanaan booda dibata kanaan na dhiibe lafee koo na caccabsee naanedha. Ooluma na dhiibe manatti. Yeroon nama 10 itti na godhe nama 10 bira ol na dabarse. Nama 20 bira ol na dabarse. Anumna qabaadee miti nama baay'ee jira deem. Garuu cabsee bira ol na dabarse. Ol na dhiibe. Gaafa yeroon ga'e sa'aatii 12 ta'uudhe dhufanii eegdonni gaafa balbala bana'edhe na baatee dhaqee ulu aarsaatti na darbateedhe. Hin barbaaddaa'ii lafa barbaaddeetti darbatame. Kan Alkaaliyaas Chulaalii hin barbaaddaa geeddaramu jijjiiramu dibamu maa'u barbaadda lafa barbaaddeetti of argi jedhe. Likki gaafa ol darbatamane teessuma fuulduraarra dhaqeera kaa'ee darbateen. Akka tasaa immoo teessuma fuulduraarra nama seenee eeyyamtee nara namni hin taa'u. Nama seenee eeyyamte abalu haa ta'u abalu nama akkasii haa ta'u yoo seen jette malee eegdonni teessuma fuulduraarra xaraganii kaasu. Anaan garuu darbatee dhaqee achi na kaa'e. Teessuma 3-4 nama seen itti himtu malee namni callu malee dhufee hin taa'u. Kaan hin miidhama hin kotonaa kaan immoo akka duutaa waan garaagaraa laaqee dhufee fuuldura hin taa'u. Hin taa'u. Olumaa gadi ta'a. Inni teessuma 3 achitti kan namni sodaadhaan taa'u. Inni garuu haqee fuuldura darbatee kaa'e. Waaqayyo dhugaa keessa namaa beeka. Amma addunyaa kana irratti mee beekneen dhiibbaa hafuuraa kan uume sana. Harka ol fuudhime. Begeetaa biyyeessuus daqiiqaa kanaa kaase isa si abaare sirraa cabse, isa gassi qabe sirraa cabse, isa eebba kee nyaate sirraa cabse. Gara eebbaatti si buteera. Ameen ameen. Biyyeessuus lafa barbaadde itti of argaa. Gubaa'ii kana keessa namoonni 18 lafa barbaadde itti of argitu amma. Inni of argitu. Of argituun jedhe. Saba baay'ee duratti of argitu. Warri karaa hundumaan geeddaru barbaadan achumatti of argitu. Dirree barbaadde itti of argituun jedhe. Kaasaa yaada keessan lafarraa namarraa. Kaasaa yaada keessan Iyyasuusin lallabaa. Iyyasuusin waaqessa. Innu si jijjiira. Innu nama si godha. Innu balbala sirratti bana. Innu eebba kee godhatee si fida. Kaasi jekkee lafarraa. Kaasi namarraa. Kaasi biyya lafarraa. Kaasi jekkee. Kaasi adiin namas bira jiru. Kaasi jekkee dhiime. Kan itti eebbifamuu dadhabdee fedhimeeti. Ija kee lafatti hidhattee dhiimeeti. Luqaas 12 dhaqee dubbifadhu jedhaani. Lakkoofsa 31 irra jira jedhaani. Duraan dursi yaada kee mootummaa waaqaatti dhisiin jedhaadhaani. Isa lafarraa kaasi siin jedhaadhaani. Yoo akkas ta'e siin jedhaadhaani. Wanti lafarra jiru hundumtuu gototamee si barbaada jedhaani. Biyyeessuusim barbaadee si argatu hundumtuu. Isa si barbaadu wajjin wal argati. Eenyuun isa barbaadu wajjin wal argata? Iyyasuus warra dhugaa waaqessan barbaada. Maal barbaada iddoo ammaati? Waaqayyoos warra akkasii barbaada. Warra akkamii? Warra dhugaa hafuuraa waaqessan maal godha? Barbaada. Isa si barbaadu wajjin wal arge. Inni ti barbaadu si argata. Inni ti barbaadu si hordofa. Birri barbaadaa si hordofa. Mana barbaadaa si hordofa. Makiinaa barbaadaa si hordofa. Hunduu si hordofa. Isa si barbaadu wajjin wal arge. Harka kee lamaan ol fuudhi. Isa na barbaadu wajjin wal arga jedhime. Waaqayyotu na barbaada jedhi. Warri baadiyyaa jirtan warri magaalaa jirtan Waaqayyo si barbaada isa wajjin wal arga. Isa si barbaadu wajjin wal argi. Inni itti barbaadu si barbaada. Ofiisa kadhatee si barbaada. Ofiisa lafatti lixxee si barbaada. Maalennaan isa si barbaadu tola qaasaati. Ergaadhaam. Ergaa qabaaman. Ameen ameen. Kaasi lafarraa. Yeroo akka jedhu mana digaliif shaantayi maraduu ciisii miti. Ijuma keerraa kaasi waan mana hojjetu garuu waaqa isa si barbaadutti yaada kee dhugaadhaan. Gaafa waldaa dhufta hafuuraan waaqessi. Olii gadi hin ta'inaa. Hafuuraan dhugaadhaan waaqeffadha. Warra dhugaadhaan waaqa waaqessan hin barbaadu seetan. Seetan eenyuun barbaada beektu? Warra soba barbaada itti galuu barbaada. Eenyutu barbaada? Warra dhugaa waaqessan waaqatu barbaada. Daajoonos kaali feenu. Seetanni warra dhugaadhaan barbaadani warra dhugaadhaan waaqa barbaadani seetanatti diina. Diina waliiti. Diina waliiti. Daangaa irratti wal eeggatu. Walitti siqan. Warri dhugaan waaqa barbaadatan yoomiyyuu diina seexanaati. Warri immoo dhugaadhaan waaqa argatan erga diina seexanaa ta'e seexanni sobduu akka isaa barbaadata. Hiriyaan isaa sobduudha. Meeqa ani hiriyaa sobduu miti jedhame. Sobi koo ganaa guddisnee miti. Sobi waa xiqqoo irraa ka'a. Xinnoo irraa ka'a. Seexanni si haa jibbitu. Sin jaallatin seexan. Duruu sin jaallatu. Sin jaallate amma tokko gaafa raayyeetu nan jaalladhaa. Kan kootee mittan dadhabeeti maalitti dadhabde meenoo hin qottee moo ramdee wayyaa ta'uu ifte. Nan guddifadhe maaloo itti. Kan hundumaa qalattee nyaachuudhaaf si ifatu waaqayyo. Ol fuudhi harka kee.
Najijjiiree abbaan koo. Ammati dirree seexanii taphatu irra jirtu. Dirree qulqulloonni taphata irra jirta. Ameen jettu. Dirree ergamoonni socho'an irra jirta. Haleluuyaa. Dhugaadhaan waaqessuun Roomee 12:1 naa dubbisi. Ammas yaa obboloota koo. Ammas yaa obboloota koo. Araara Waaqayyoof jedhaatii. Araara Waaqayyoof jedhaatii. Amanamummaa keessan qulqullaa fi Waaqayyoo duratti fudhatama akka ta'utti aarsaa jiraatu godhaatii akka isaaf dhiyeessitan isin nan gorsa. Aarsaa jiraatu gootanii akka isaaf dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasitti hafuura Waaqayyoof in sagaddu. Akkasitti hafuura Waaqayyoof in sagaddu. Haloo, na dhaggeeffadhaa. Biyyi lafaa raawwatee dukkana malee ifa hin qabu. Nuyi garuu ifa qabna. Kanaaf dukkanichi ifa moo ta'e moo dukkanatu ifatu dukkana moo ta'e? Maariqoo 5:13 yoo ilaalta dukkanatu ifa moo ta'e moo ifatu dukkana moo ta'e? Eenyu caala ree? Egaa barri gadheenis barri gaariis hundi isheeyyuu tokko. Gaarii kan jedhamtu gadhee kan jedhamtu bara keessa hin jirtu. Biyya lafaa keessa hin jirtu hundumti ishee gadheedha. Ati garuu mucaa ifaati. Fuudhi harka kee diyaas. Amma mee ofirkaan si baasa. Suman maqaan si eenyudha? Aftaamur kaa fuudheeni amma aftaamuuf gantammati. Hin barbaaddu? Of ganteetu amma aftaamuu keessaa fuudheen aftaamuu fuudhee waaqa keessa kaa'aman. Of ganee nama si bira jiru. Maqaa kee waamiti ati jedhii kan kee miti kana boodadhiin. Kan isa si uumeeti jedhiin. Kan isa si dibeeti. Kan isa si barbaadeeti. Manni keessa jedhitti miti. Hojiin keessa dhimeet. Yaadi keessa dhimee. Harki keessa dhimee. Miilli keessa. Kan isa si uumeeti. Kan saate dhimeet. Ati kan kee miti jedhii maqaa kee waami. Dansuu ati kan kee miti itti mi maqaa kee waami. Kan eenyuuti? Kan Yesuus. Kan Yesuus. Kanaafuu ifeessaa si qabata Yesuus keessa. Eebbeessaa si dhufa Yesuus keessa. Qulfii balbala balweessaa si dhufa Yesuus. Bara dukkanaarra jedhimeet. Ifa ta'een jiraadha jedhime. Dukkanni siin ibsu ifa keetu dukkana ibsa. Narkaa fuudhi dukkana siin ibsu ifa keetu dukkana ibsa. Namni tokko ifti koo dukkana naa ibsa dhimeet. Sosocho'i naa ifadhi taayi deebi'eeti. Iraan deebi'e jecha kana taayi akka jedhi. Zanaan hallelujah naanimas. The job place. Holy aman Yesaya. Yali araba. Tazagas. Akka jedhime ifti koo dhime. Dukkana kana ibsa dhime. Malee jedhime. Dukkanne dhime. Na ibsuun danda'u jedhi. Ifa sin qabu jedhi. Ani garuu jedhimeet. Ifaan qabaa jedhimeet. Hergaan qaba hin sodaatin iftee jiraatta. Yoo barbaadde doolaara argadhu bara dhufu. 2015 ji'a 5 ji'a 3 ji'a 2 kaasii yoo barbaadde miliyoona argadhu. Garuu waan sitti ma baricha miti kan sii fideessa jabaa isa tirkatte sii fideessa. Namni tokko bara jaja. Baricha bara kolaa akka shanii boo makiinaa bitade lakkii makiina barri sun makiinaa siin finne isa tirkatteetu makiinaa siin finne. Siin fidu kun raawwattee bara gadheef gaarii jirattee yaadin. Baricha gaarii kan sii godhu baricha akkati keessa jiraattu kan sii godhu kan siif ajaju kan sii bitu kan siif akka inni hoogganamu godhu yaa'u yohone እግዚአብሔር isa jiraata mana kee irratti isa moo bara baraan isatu sii wajjin jira. Akka jedhamu ani bowwaa dukkanaaf sodaachisaa keessa yoona deemeyyuu amaan mina dubbisime anatti dhufa jedhee dabal akka jedhime ani jedhime bowwaa dukkanaa keessa yoona deemeyyuu hamaan natti dhufa jedhee Waaqayyo tiksee kooti anomaan dhabu inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu in godha gara lagatti aara galfatanittis nageessa inni lubbuu anatti hin deebisa maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra nagaggeessa ani bowwaa dukkanaaf sodaachisaa keessa yoona deemeyyuu amaan anatti dhufa jedhee in sodaadhu ati ana wajjin jirta ulee keetiif dhaabbanni keessa anan jajjabeessu